በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Kabajamtoota maatii Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya dubaroo Maariyaam hundumti keessanuu maqaa Waaqayyootiin nagaa gaafadhaa. Akkam jirtu akkam yeroo kana geessanii nageenyi Waaqayyoo araarri Waaqayyoo bakka jirru hundumaatti hunduma keenya wajjin haa ta'u. Egaan akka eeyyama Waaqayyootti guyyaa har'aa barnoota keenyaaf ka'umsa godhannee kan wajjiniin barannu wangeela gooftaa keenyaa fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irra kan jiru mata duree barnoota keenyaa godhannee wajjiniin barannaa. Waaqayyo hunduma keenya nu haa barsiisu. Sagaleen kunis utuma ilaaltanii inni ol ba'e sun akkuma kanatti immoo deebi'ee ni dhufaa kan jedhu ta'a. Utuma ilaaltanii kan ol ba'e kun akkuma kanatti immoo deebi'ee ni dhufaa. Waaqayyo sagalee kanarra bulee hunduma keenya nu haa barsiisu. Egaan sagalee kana kan dubbate ergamaa Waaqayyooti. Ergamoota uffata adaadii uffatan 2 akka ta'an kitaabni kun nutti hima. Sagaleen kun kan itti dubbatame namoota kutaa Galiilaa keessa jiraachaa turanii duuka bu'oota dabalatee jechaadha. Kaayyoon barnoota kanaa Waaqayyo ulfinaan hojii bu'eef hunduma isaa raawwatee hojii foon uffachuu isaatii kaayyoo san hunduma isaa erga raawwatee booda deebi'ee gara samiitti akkuma ol ba'e ulfinaan deebi'ee akka dhufu nu barsiisuu isaati. Wareegamtoonni mi'aayina addunyaa tuffatanii jiruu isaanii Waaqayyoof dabarsanii nootis kanaaf waamnaa maqaa isaanii barani jiraata seenaan isaanii. Wareegamtoonni mi'aayina addunyaa tuffatanii jiruu isaanii gooftaadhaaf dabarsanii nootis kanaaf waamnaa maqaa isaanii barani jiraata seenaan isaanii.